Harka fuunii ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda walaabuutu hundi keessanuu baga nagaa taatan aras viidiyoo biraan walitti deebinee jira. Egaa hordoftoota tiyaaras waa'ee afaan Oromoo irraa waan tokko lama singarsiisuu deema. Namoonni jalqaba channel kiyyaa bultan channel kiyya subscribe godhaa akkasuma viidiyoon yoo isinitti tole like godhuun hiriyoota keessan biraanis ga'uu hin dagatinaa jechuudha. Waa'ee afaan Oromoo yeroo jennu afaan Oromoo barreessuu irratti hanqina guddaa akka qabnu hedduun keenya ni beekna. Afaan Oromoo karaa barreeffama Facebook irrattis ta'ee akkasuma barreeffama WhatsApp Messenger wantoota walii barreessuun irratti afaan Oromoo yeroo hedduu kan arginu yeroo afaan Oromoo itti barreeffami dogongoraan barreeffamu hedduu argina jechuudha. Kun immoo afaan Oromoo keyboard fayyadamuurraa kan fayyadamuu dhabuurraa kan ka'e barreeffama keyboardiiwwan adda addaa tan afaan Ingiliffaa afaanota biraa fayyadamnee afaan Oromoo yeroo barreessuun afaan biraatti jijjiiruun yookiin immoo qubee dogongorsuun wantoota akkasiisaniif rakkoo wantoota akkasiisaniif nu saaxila jechuudha. So kanaaf afaan Oromoo akkamitti keyboardii afaan Oromoo fayyadamnee qubee afaan Oromoo osoo hin dogongorin Facebook irrattis ta'ee akkasuma immoo karaa barreeffama namaa walii barreessuun irratti bifa gaarii ta'e tokkoon afaan Oromoo fayyadamuudhaaf akkamitti fayyadamna ka jedhu isin garsiisaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan ni hubattu jechuudha. Egaa afaan Oromoo keyboard fayyadamuudhaaf Google Play Store keessanii galtu. Google Play Store irra akka galtanii kaataniin aappiin kun afaan ijoollee Oromootiin hojjetamedha. Aappii baay'ee gaarii ta'e tokkodha. Afaan Oromoo keyboard jettanii barreessitu. Afaan Oromoo keyboard kun haala argaa jirtan kana jala kanarra jira. Isa kanarratti tuqne jechuudha. Egaa haala kanatti inni kaanee kunoo kan gubbaarra jiru kanaadha. Namoota hedduutu daawwatu godhee aga nama 10,000ti. Garuu namoonni hedduun daawwatu hin goone jechuudha. Maaliif afaan Oromoo keyboardiin kun yoo fayyadamne hedduu tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif afaan Oromoo qubee sirreessuu irratti akkasuma afaan Ingiliffaatiinis yoo walirratti aappii keyboard afaan Ingiliffaatiin yoo walirra hiitan afaan lachiinittuu barreessuu ni dandeessu jechuudha. So kanaaf isin daawwatu gootu amma daawwatu godhee jira open godhee isin garsiisa jechuudha. Jalqabarra akkana isin baasaa iddoo next step jettu kana tuqxanii isa kana ammas switch input fedhu kanarratti yeroo tokkoon tuqna. Egas booda asirratti keyboardii isin fayyadamtan isinii fida jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti Samsung keyboardiin kun kan bilbilaati. Akkasuma immoo emoji kana natti gabbuusu jechuudha. Emojiin wantoota adda addaa kan bilbila irratti kan bilbilli keessan keyboardiin keessan kan bilbilaa kan hin qabne emojiidhaaf kana kan gabbuuse kan ammoo English afaan Oromoo jala kanarra jiru jechuudha. So amma isa kanarra gootan jechuudha. Isin keyboardii afaan Oromoo kan jala gubbaa kanarra gootu egas booda dhumee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook irra galee wanti tokko lama yoo barreessu fakkeenyaaf asirratti waan post godhu jedhu afaan Oromoo jedhee yeroo barreessu maaltu akka dhufu isin qubee 2-3 qofa barreessitu jechuudha. Egas booda haala kanaan guututti isin barreessa jechuudha. Kana haala argaa jirtan kana haala argaa jirtan qubee tokko lama qofa barreessitu jechuudha. Qubee tokko lama qofa barreessitu isin immoo ifumaan isinii barreessitu. Qubeen kun automatically kan keyboardiin kun baay'ee gaarii ta'u tokkodha. So irraa fayyadamaa baay'ee tokko kan namatti toludha. Afaan hin beekna qofa osoo hin ta'in irra caalaan keenya ni beekna. Garuu itti fayyadama irratti namoonni hundi hedduun keenya kan hin fayyadamnu. Osoma beeknu itti fayyadamuu dhabuurraa kan ka'e qubeewwan adda addaa dogongora qubeetiif nu saaxilaa jira. So kanaaf afaan Oromoo keyboardii kana fayyadamaa afaan keenya guddisaa. Inni kun guddina afaan Oromootiif baay'ee gahee guddaa kan taphatu. Inni kun mataan isaatu afaan Oromoo haasa'uuf dubbisuu qofa osoo hin taane barreessuu karaa hundaanuu cimuu qabna. Egaa viidiyoon kun akkasiin tola abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraatti kan walitti deebinutti turtii gaarii. Viidiyoo kana like share godhuun hiriyoota keessan biraan gahaa.